Sike sadangala udiga holichan. Hadangala udiga holichan. Hadangala udiga Yesusen. Oli makasi. Bagi gogirtu. Rasi lafannay. Nang kadat amma namoota baay warra kaan irraasa dhaabachuun danda'an dhukkuba garagaraa kan qaban namaaf kan amanan oli makaas jagalirra buusi qoricha nyaachisee waggaa dheeraa akkati buddeen afaan guuttee nyaanne kan si godhe akka bishaanitti namoota afurii humna fuudha qaama isaanii keessa fiiga waan akka bishaanii himachuun danda'an dhukkuba nama afur dhaqna isaanii lawwaasessa ergamaa seexanaati arkisaanii lawwaasa miilisaanii lawwaasa namarfan kana eega abiddu waaqayyotti bu'a keessaa waraaba bishaan kana jabinan kennaa fi naan jedha waaqayyoot jabinan kennaaf naan jedha waaqayyo duudummaa gurra keerraa dha'eera jaamummaa ija keerraa dha'eera faayi maqaa Yesuuseen faayi maqaa Yesuuseen faayi maqaa Yesuuseen faayi maqaa Yesuuseen wal maqaafadha harkol ka'e kun ilma waaqayyo fayyinaa fudhatu fayyinaa fudhatu fayyi dhibee garaacha kanarraa fayyi lafaan martoo kanarraa wal makaase duddi kee gargar si ba'u agaxxamamummaa kaase gaxxameera maqaa Yesuusiin gaxxameera maqaa Yesuusiin iji kee otoo hin jaallatiin lafa fayyaa kan ba'u afaayo gurri kee kan dabarsu kan hin dhageenye addaan kan sicitu fayyi maqaa Yesuusiin miilli kee harki kee hojii kan dadhabu fagootti hubachuu kan hin dandeenye dhiyootti immoo waan tokko lama kan sitti fakkaatu maqaa isaa kan hin beekne dhukkuba kam asmii saayineesii giffiitii dhiibbaa dhiiga irrasii keera oluma kaasa xinneessaatii ilma waaqayyoo si haa galatu qilleensa mana kanaa keessa argaa jira akka hurkaatotoo hurkuwaa maal jennaa waaqayyo akkanaan gale qilleensa mana kanaa jijjiirraan jedha waaqayyotu hurka aara adii fakkaatuun arga gubaa'ee kana walakkaatti afuura fayyinaati naan jedha waaqayyo harka bal'ifadhaa dhukkuba kam qabaadhu qilleensa gubataa baaftee qilleensa haaraa fudhatta qilleensa mana kanaa keessa afurri waaqayyo dhakkameera galgala kana in fayyita kana manta dhiiga hoolichaan in fayyita dhiiga qaraanii irraan harka bal'ifadhaa Yesuusidha amaneera milikita kana booddee nan fayyaa si amaneera gadha ol kaasi si afur bichaa argansuu kee bakkeetti baafta shanaffaa humna guddaan baaftu dhugaa waaqayyooti nama baay'ee fayya galgala kana ol makaasi caaffanni qulqulluun akka jedhu yerootti qilleensa kee qilleensisitu afuura kee ergitu warri du'an injiraatu irlafaa munaariffamaidha amma qilleensa waaqayyootu qilleensa mul'ata akka si dabalama galgala kana bal'ifadhu harka kee namanni amaneef nama isheen amanteef nama namni kun amaneef ofii isaa iyyuu haa ta'u Yesuus biraan darbiin galgala kana waaw biraan darbiin galgala kana biraan darbiin ilma waaqayyoo galgala kana biraan darbiin ilma waaqayyoo galgala kana gattee baata kana manta dhiiga qaraanii irraan gaafa qilleensa kana baasuu jalqabdan baay'een keessan ol sin jedhaa akka ibsaatti sin keessa darbaa warra kaan sin diraleessa warra kaan immoo dhaabachuu sin dadhabsa warra kaan sin dafqisiisa waan garagaraatti amantii harka kee ol kaasi qilleensi mana kana dibameera qilleensi mana kana dibameera qilleensi mana kana dibameera maqaa Yesuusiin harka kee bal'ifadhu ija kee irra buusi argansuu keef keessaa baaftee fayyina fudhachuudhaaf nama amaneef taabanteedhaaf sagalee jabaan tokko nama amaneef tokko dhukkubarraa kamirraanii qabda lama tidhaqi wali makkaasaa harka bitaa mirgaa xaxxidhaan nama tokko lalina lama Yesuus yaa galatu sadii darbi ela harka nama baay'ee sirra taa'eera sirriidha nan beeka har'a garuu harka madaa'etu birmaduu si baasa dhiiga walichaan wali makkaase raabaa milikita kanas waggaa baay'ee goote harka nama baay'ee sirra taa'e amma garuu harki madaa'e gara kee dhufaa jira sadii imbaa dhugaa waaqayyo argansuu kee duukaa imbaa
sittin deebi'uun ba'a galgala kana laa. Gadaa baabaa naadaalaa namoota 16 itti dhufeera biddu Waaqayyoo isa dhumaafuu shaan xaxxi lama dhaabadha harka bal'ifadhaatu lafaan baasi keessaa raasi maqaa Yesuus namicha Naazreeti raasi dhaabachiisin raasi keessaa baqiddoodhaa badi keessaa badi maqaa Yesuusin qaama ormaataarraa doolokataarraa doomullataarraa ixiin maqaa Yesuusin asmiin saayineesin giffiitiin dhiibbaan dhiigaa ixiin istirookiin maqaa Yesuusin baq isa dhumaa harka lamaan lapheerra kaawwadhaa arga sodoma baasuuf sadhumaa jaa xaxxi lama dhaabadhaa. Yesuus ilma Waaqayyoo si haa galatu. Nama kana keessaa waan baqeef si haa galatu. Ani shaakalaan jirametti guyyaa hedduu argeera. Har'a immoo dabareen fayyisuu kee kan nama kanaati Yesuus. Dabareen fayyuu kan nama kanaati si amaneera. Si fayyisa nama kana si amaneera. Baqeera si keessaa injiru maqaa Yesuusiin. Amantiin kan namaa dhiisi namni fayyuu waa meeqa godha harka bitaa mirgaa darbadhaa seesa na keessaa buqqa'eera gadaayyaa. Raasaa na keessaa buqqa'eera gadaayyaas. Dabalaa na keessaa buqqa'eera gadaayyaa. Harka bitaa mirgaa raasaa ani fayyeera gada amantiidhaan. Raasaa ani fayyeera gadaayyaa. As qaba harka bitaa mirgaa yeroo kanaa qabee gaafa of ilaaltu iddoo sana dhibameera dhiiga Yesuusiin. Ka'eera maqaa Yesuusiin. Ka'eera maqaa Yesuusiin. Ani fayyeera kan jedhu iyya galataa ilma Waaqayyoodhaaf haa dabarsu. Haleluuyaa. Mee warra amantan kadhannaa ammaatti. Dhugaan siin jedhaa kan amanteen harkaa fudhattu injiru iddoodhaa buqqa'eera. Iddoodhaa buqqa'eera dhiiga Yesuusiin. Iddoodhaa ka'eera dhiiga hoolichaan. Ka'eera maqaa Yesuusiin. Raasa harka mirgaa barannaa dhufaa jira raagi dubbadha. Bari dura koo jedha ayyaat. Bara koodha jedha ayyaa. Of ilaalaa namoonni dhukkuba garaagaraa qabdan duddaa, kalee, mar'ummaan, coggaarraa maal haa ta'u dhiituu haa ta'u ilaalaa dhugaadhaa kadhannaa ammaa kana keessa dhukkuba lafirraa qaba kan jettu hin jiru iddoodhaa ka'eera. Of ilaalaa fayyuu keessaniif nama 5 jaarraa nama 3 4 irraan gabaabaatti baay'ee gabaabaa kan ta'an ragaa fudhadheen tokko tokkoon seeqatti darba. Natti ka'u taa'uu dhaabachuun danda'u baay'ina wixxifachiisa lafarran gangaladhaan baay'ina gubaa jedhanii kun na dhiisee ture mana yaalaa garaagaraa deddeebi'aa ture na dhiisee guyyaa har'aanatti deebi'ee sagantaa keessa yeroo taa'ullee baay'ee rakkachaan ture. Amma yeroo sagantaa waliigala kadhata waliigalaa keessatti hafuura keessan baafadha yeroo jedhame hafuura koo yeroo baafadhee inni na gubaa ture sun narraa dhaabate amma mallattoon dhukkubbii sun tokkoyyuu narra hin jiru jechaa jiru. Meetti qabime eenyudha maqaan kee? Maqaan koo Guutamaan jedhama. Guutama isaa dhufte? Aanaa guutoo giddaa irraan dhufe. Wallagga baa. Iddoo dhaloota kootaa aanaan guutoo giddaa iddoon jedhu nunnu gumbaadha. Okay, maal hojiin kee? Barsiisaadha. Barsiisaadha? Maal si dhukkubaa ture barsiisa? Dura 94 kutaa 3 utuun baradhu na dhukkuba ture maatiin qabu mana namaan ta'a. Gaafa garaan kun natti qabu walumatti gogsee na qaba handhuura koorraa sifachi darba. Gaafa natti ka'u boqonnaa tokkoon qabu lafa mana jara warran taa'u sana gurduba sana walumaa nan ga'a lafan gangaladha. Lafarra gangalatta. Yeroo sitti ka'u garaan kun. Waan tokko moon dubbatu akkasumatti gara handhuura koorraa sifachi darba. Eeshu waggaa meeqaaf kun? Waggaa hamma kana waggaa gara hanga kutaa 6 amman baradheetti na rakkisaa ture. Sana booddee mana kiimii dhaqeetiin qoricha aadaas fudhadhee na dhiise. Sana booddee har'a ganama gara waldaa kanaa haaraadhaan namanna fidee dhufe. Gaafan dhufee jedhu ganna dhufee tana dana jira jechuudha. Gaafan dhufee jedhu ganama kadhadhee kaaffeedhaa fi kaampaasii isaa mooraa isaa meenii deemetanii laaqana misaa koo fayyadamee gaafan jedhu fayyadamuudhaaf otoo man deemuu mooraa magalee garicha akka duraatti natti ka'e.
barsiisota wajjin deemu lama wajjinanii akkasidhaan jedheen. Sana booda dur qabdaanaan jedhani akka miidhama wayiiti ta'ee wallaalennaan dur qabdaanaan lakkii xinnummaa kootti jedhee isa jedhu ittiin himneen irraanfadheera. Sana booddee deebi'ee tan dhufe meeshaa nyaadhee sana booddee gaafan dhufe taa'u amma xiqqoo ishinatti dhaggeeffachuu barbaade gidduutti yeroo kadhata yeroo isin harka keessan bitaan mirgaa ol kaasaa ta'ani na hubattaniitu ta'een beeku fuuldura kanan ta'a takka baasuu dadhabeen garaa kun akka ittan qabadha. Yeroo isin mubaasaa ta'an immoo waan an godhu wallaalee amma nan baasa akkasa yeroo sana xinnummaa koo sana natti dhagaamatu addana irratti kufee lafa kanatti gadi qabadhe natti tolatu. Sana booddee kadhattanii gaafa hafuura baafadhaa jettanii na dhiisuu qaba na keessaa ba'uu qaba jedhee amaneetanii waaqayyo waa sababeeffateetu kana godhaa irra deetan amaneetan hafuura koo baafadhee na dhiise inni boqonnaa na dhowwinni natti wargu suni narraa buqqa'e. Amma nagaadha. Nagaa koodha. Namni kana dhagoo galataa kenna ilma waaqayyo Yesuusidhaaf. Mee qabi mee ilaali mee amma gad jedhee ol jedhii qabiiti ati barsiisaadhaan sobduu nama guddaadha. Omtuun jiru barsiisa. Dhugaadha kun. Dhugaadha. Bara baraan fayyaaf. Sittin deebiin golichaan. Gargar sin baaseera. Humna maqaa Yesuusiin. Dabalaa sana nama fayyisu maqaa isaa Yesuusiif galanni mala. Bara baraan fayyaaf. Dhaqee. Jimaata darbirraa kaasee gororroon kun baay'ee dhukkuba dhiitaan saayyuu bakkeetti ba'ee mul'achaa ture jedhe amma garuu otoo kadhatamaa jiru dafqa guddaa na dafqisiisee sanumarraa kaasee narraa badii nagaa kootiichaa jira. Eenyu maqaan kee? Tasfaayee. Maal si dhukkuba? Gororroo koo kana duubaan dhiitoon isaa baay'ee natti dhaga'ame afaan keessis immoo nama daa'ee ture. Afaan keessi madaa'eera? Gororroo keessa dhukkuba? Toonsilii qabdaa dur? Lakkin qabu. Okay, hin qabdu. Eshi ergasii maal gochuu hin dandeessu? Achiin dugda kasna kutaa inkulaalitiin kunis kan man dur hin qabne wayina dhukkubuu jammaree achi booda ciisuus hin danda'u dugda kasna kutaa namatti ni madhu garuu ofuma afaan asiif achi garagala. Achi booda bishaan har'a galeen charchii dhufee galee taniin hoggaan galee misaan nyaadha jedhu naa nyaatamuu dida akka hulla tokkos barbaade bishaan dhugee taniin buna wayii dhugee deebi'ee dhufee amma naasin akkas jettanii kadhattan Bakka na dafqisiise humna wal dafqisiise akka bishaanii wayii na laaffise achumaan ofirra yeroo kadhatamu achumaan ofirra gattaa'e achumaan bakka wanta na keessa darbee si dafqisiise humna si fuudhe ofirra gatteesse amma jiruure amma dhiitoon sun iyyuu hin jiru na dhugaadha kun dhiitoo ture dura dhuitee ture mul'ata gadi ba'ee ture dhugaadha kun dhugaadha amma jiru ixii fakkaataa iyyuu hin jiru kun dhugaadha ati nama guddaadhaan sobdu dhugaadha hin jiru galateeffadhaaf warri gammatan ilillee guddaan bara baraan fayyaaf Amen. Dhiiga Yesuusiin obboleettiin kun guyyoota sadiidhaaf dhibee kaleettiin qabameen ture jedhanii kalee koo lamaan na dhukkubaa sababa na dhukkubuudhaaf baay'ee na gubaa yoon deeme na gubaa yoon taa'e na gubaa yoon abadhe na gubaa baay'ee isaa turanii amma kadhata waliigalaa ammaa keessatti garuu yeroo kadhatamu mallattoon dhufaatu natti dhagaame na dafqisiise yeroo sanaa kaasee mallattoon tokko iyyuu narra hin jiru yoon abadhe yoon deeme yoon gadi jedhe yoon ol jedhe bilisadha jechaa jira. Amma qorraa jira malee ho'aan jiru ani baay'ee nama dafqeen fayyaa jechaa jira. Eenyu maqaan keessan? Muluun jedhama. Eessaa dhuftan mulu? Hincinniirraa nufu. Hincinniirraa. Okay, maal sin dhukkuba ture? Kulaalitii koona dhukkuba ture. Eeshi. Guyyaa sadiif baay'ee natti cimee. Guyyaa sadiif. Duru qabdu dhukkuba kana. Duraan hin qabu. Eeshi. Innumaan kan baasii seenee booda guyyaa sadiif kulaalitii koo baay'ee na dura xiqqoo na dhukkubaa dhufee guyyaa sadi baay'ee natti cime. Eeshi. Na guba kun lamaan isaa taa'uus yeroon deemuus yeroon ciisuus duddaafaan ciise. Waan si dhukkubuuf. Eeshi. Yeroo kadhatamu kana garuu hafuura baafadhaa jirna ennaa jettanii kadhatta sana. Ennaa sana dafqisiisee na keessumaa harcaa dhufe. Eeshi. Jalqaba garuu jechuudha otoo isin hin kadhatin dura yaada kootti kan naa dhufe biyyoo lafa kanaa fuudhee galee itti dibadhaa amantiidhaan na fayyada. Murteeffatee turte. Okay. Erga naa kadhatame booda immoo na dhiisee waan ta'eef kanumaan hedduuma jiru immoo waan mul'ata wayiin argaa ture. Mucaa koo zala isaa waan dhiitoo wayii jira mucaa koo isa xiqqaa tokko. Innaa kana dhala koofis ta'e naafis mana koofis maatii koo obboloota koof jedhee waan ana manaa jiruuf. Harki tokko operaasiyoonii godhee isa keessaa baasaa jira. Eessa gara mucaan kee? Achi jira.
Hincinni jira. Eshi. Innaa mucaa tokkos immoo isa guddaas mataasaa kana yeroo baay'ee dhukkuba. Mucaan isaa dibamaadha hin kadhatas baay'ee dhukkuba mataasaa kuni. Waggaa meeqa ijoollee kee dhukkubaa kan ture? Waggaa baay'ee irra ture itti deddeebi'a yeroo Waggaa baay'ee. Harki si fayyisee ijoollee kee fayyise amanteetta. Ameen. Ammas nagaadhamtuun jiru. Meeqa bimees ilaalla kan kee? Homaa tokko iyyuu irra hin jiru. Homtuun jiru. Kan ijoollee kee immoo Galiilaalii galataaf deebii akka fayyiteettaaf. Ameen. Mee sabni immoo galateeffadhaaf illee guddaan Yesuusi. Askabar ka kebi tamir misracho dhagaye eegolichaan bilbilichee godhiti dhugaa boomsaaf deebii kot waggaa tokko kaasee dhukkuba kalee guddaatu natti dhagaama na dhukkuba yeroo na dhukkuba immoo harka koo qabeen deema hamma san dhufeyyuu as gidduu taa'aa ture na dhukkubaa ture yeroo isaan hafuura keessan baasaa jedhan waan akka bishaan wayina keessa darbee humna guddaatu amma nagaa kooti homtuu tokko yoo natti hin dhagaamu gadi jedhee ol jechuu nan danda'a. Eenyu maqaan kee? Burtukaan. Burtukaan. Maal si dhukkubaa ture? Kalee waggaa tokko na dhukkubaa ture yeroo natti ka'umma akkuma madaa natti beekama ture ammayyuu as taa'eetuun kadhatamiin dura na dhukkubaa ture amma garuu iddoo kadhatamee deebi'ee immoo mallattichi hin jiru. Waggaa tokkoof akka madaa si dhukkuba. Na dhukkuba yeroo na dura mayyuu si dhukkubaa ture dhumayyuu. Ammayyuu na dhukkubaa ture natti beekamaa ture qabachaan ture yeroo kadhatamu. Amma yeroo kadhatamu maaltu ta'e? Erga kadhatamee deebi'ee immoo mallattichi hin jiru na dhukkubaa hin jiru. Amma nagaadha? Dhugaadha kun? Dhugaa. Meeqa biseedhaan? Kunoo nagaadha. Homtuu hin jiru? Homtuu hin jiru. Bara baraan fayyaaf. Ameen. Namni kana dhaga'u galata alaatu ilma Waaqayyoo Yesuusiif. Tolee obboleettiin kunis akkasitti bara 2012 kaasee dhukkuba garaachaatiin rakkachaa ture. 2012 kaasee. Guyyaa lama lamaan natti deebi'a. Yeroo na qabu immoo baay'ee na dhukkubaa na gubaa midhaanillee nyaachuu hin danda'u jetti. Amma garuu yeroon dhufaa ture iyyuu laphee koo keessa na gubaa natti dhagaamaa ture. Yeroo isaan kadhachaa turani kaasee waan akka bishaan na keessa darbee ammamtuu na keessa hin jiru natti dhagaamaa hin jiru jetti. Meetti qabame eenyudha maqaan kee? Warqeen jedhama. Warqee eessaa dhufte? Asuman jira. Magaalaa kana maal si dhukkuba ariifadhu haasa'e mee? Dhukkuba garaachaa na dhukkuba 2012 irraa kan kaasee ji'a lama lamaan natti deebi'a ture. Ji'a lama lamaan. Yeroo hundumaa ji'a lama eegee sitti ka'a? Ji'a lama eegee natti deebi'a. Maal si godha ammoo dhukkubni kuni? Yeroo natti deebi'utti wanta barbarree qabu hin nyaadhu buna hin dhugu. Eeshi. Waan hallichaa afaan fayyadamaani. Yeroo kanatti na guba baay'ee lafa. Mana yaalaan deemne? Hin deemne. Eeshi. Amma yeroo isin afuura baafadha jettanii kadhattan sanatti yeroon afuura baafadhutti kokkee komoo xejjetee akka humna guddaatu na keessa darbee nan fayyee qaamni koo diilallaa'ee. Kokkee kee tolsi hojjete dhufee? Baay'ee saabada qaamni koo diilallaa'ee maafee yeroon of ilaalu fayyaa kooti. Nagaadhaan. Yeroo duraan sila na gubu ture. Kun dhugaadha. Dhugaadha. Dabalaa galateeffadhaa filfina kennaa ilma Waaqa Yesuusiif. Akka fayyitetti fi maqaa Yesuusiin. Ameen. Madaan sun fayyeera. Ameen. Dhiiga olichaa dhiiga Yesuusiin. Nyaadhuu dhugii of ilaali kottu dhugaa bahi caalmaatti. Yeroo si gaafata waan ta'eef kan kee bara baraan fayyaaf.